namni kakuu qabu rakkina hammaata, boolla hammaata, daandii hammaata, guyyaa hammaata, halkan hammaata keessa darbachuu. በጣም መራራ መንገድ አሰቃቂና አስቸጋሪ የሆነ መንገድ ውስጥ ያልፍና ይባረካል ማለት ነው። መከራ ውስጥ እያለፈ ይባረካል። ችግር ውስጥ እያለፈ ይባረካል። ረኪነ ኬሰ ደማ የቢፈም ኤቢፈማሞ ሁምና አርገ ሁምኒ ሳላፍ ከናፍ ጅሬኛ ወረ ከቁ ቀበኒ ገነሙ መሪባ ካኒ ሄባ ዋቅሳን እንጀሩ ሰነቲ በሆቶን ታኔ ganama guyyaa kakuu dhagaanii kaasanii lafa rakkinaadha gochuu. Lafa seera waaqayyootti baratan, lafa harka waaqayyootti argan, jireenya rakkisaa, jireenya dhibaa, daandii namni keessa darbuu hin dandeenye keessa darbuun. Kanaaf maaltu barbaada maree? Daandii keessa darban sun daandii rakkisaa waan ta'eef jabaachuu nama gaafata. Cimuu nama gaafata. Seera waaqayyoo eeguu nama gaafata.